Ashii har'a waan isin akka agarsiisu akkamitti afaan oromootti akka jijjiirannu wanta barbaannu akkamitti akka gaafannu AI wanta haaraa jiru sana wajjin ilaalla. Yaa toolbaarii keenyatti ChatGPT kan jettu barreeffamneet kilik ishee goona. Achumaan wanta barbaannu sana ishuma dhuftu kan kilik ogaagoon kunuunaa fideera. Waanan barbaadu fakkeenyaaf ICT maal jechuudha isa jedhu jechuudha. ICT jedhee oggaan barreessu inni yaadeet kun akkasitti waan hundumaa hojii koonaa salphisaa na gargaara. AI'n faayidaan isaa kana. Isa akkasitti immoo nagar gaarii kana immoo ani immoo afaan oromooti miti afaan keenyaan yaa waan hojjedhuuf translate isa jedhu fayyadamee ishee kana afaan oromootti jijjiiradha. Translation option. Afaan oromiffaa translate jedhani kun achuma taaqaa jechuun jedheet akkasitti na jijjiireera jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitii yaalaan jira aanaa keenyaaf isaaf standard isaa kan eeggatee akkasitti hojjetachuu nan danda'a. Achumaan kilik godhee copy godhee websaayitiin barbaadu sanarratti karaa akkasiitiin afaan oromootiin waanan qopheessu san ingiliffaan gaafadhe afaan oromootiin jijjiiradhe waanan beeku qaba sirriitti na beeksisuu danda'a isa jedhu isinis isti yaalaa.